Ashama harkafuunee daawwattoota fi hordoftoota jirraa miidiyaa neetwork nagaan keenya bakka jirtan isin qaqqabu oduu galgala kana qabannee dhiyaanneerra. Oduu wajjin ani Tsiyoon Gurmuu turtiin taasisaa nu faana tura. Dursa hangafoota oduu. Manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa har'aa walga'ii idilee sadaffaa bara hojii arfaffaa waggaa 6ffaa gaggeessee oolee jira. Lammiilee miliyoona 4.3 carraa hojii uumuuf hojjetamaa jiraachuu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed dubbatan. Majlisni magaalaa Finfinnee barattoota sababa niqaabaatiin barnoota irraa dhorkaman gara mana barumsaatti akka deebi'an waliigaltee irra gahuu ibseera. Oduu biyya alaan Kooriyaan kaabaa pilaastika misaa'ilaa ardii qaxxaamuru dhukaasu Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa ibsan. Gara oduu bal'inaatti dabarra. Manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa har'aa walga'ii idilee sadaffaa bara hojii arfaffaa waggaa 6ffaa gaggeessee ooleera. Walga'ii kanarrattis Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed imbaasiiwwan gabaa gurraacha irratti hirmaachuun qabeenya Itoophiyaa saaman jiraachuu ibsan. Dabalata oduu kana Misraa Bayyaan. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed imbaasiiwwan teessoo isaanii Finfinnee taasisan tokko tokkoon hojiin isaanii qabeenya Itoophiyaa saamuu fi daldala sharafaa alaa taasisaa jiraachuu dubbatan. Muummichi ministeeraa ibsa walgahii idilee mana marii bakka bu'oota uummatatti adeemsifamaa jiru irratti gaafilee miseensonni mana marichaa irraa ka'aniifis deebii yeroo kennanidha. Imbaasiiwwan hojii isaanii gabaa gurraacha gaggeessaa ta'aa jiru nuti garuu haalli akka hin banneef jennee isaan obsine kan jedhan immoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed itti dabaluudhaan imbaasiin hariiroo gaarii hin qabne kamiyyuu hin barbaannu jechuunis dhaaman. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed imbaasiiwwan jedhaman kana maqaa kan hin dhoofne yoo ta'us hordoffii cimaan akka irratti taasifamuufis yoo hin sirreeffamne tarkaanfiin akka irrattis fudhatamus haasawa isaanii keessatti akeekkachiisaniiru. Itti dabaluunis namoonni maqaa dhaabbataan daldala warqeetiin gabaa Itoophiyaa jallisaa jiraachuunis kaasaniiru. Doolaarri gabaa gurraachaa fi warqeen karaa geejjiba baaburaa fi konkolaataan biyyaa akka bahaa jirus ibsan. Muummichi ministeeraa itti dabaluudhaan saamicha kana ittisuufis barbaachisaa ta'us dhaamaniiru. Lammiilee miliyoona 4.3 carraa hojii uumuuf hojjetamaa jiraachuu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed dubbatan. Bara bajetaa kana lammiilee miliyoona 4.3 carraa hojii uumuuf hojjetamaa jiraachuu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ibsan. Damee qonnaan persentaa 39, tajaajilaan persentaa 31 fi industiriidhaan persentaa 29 carraa hojii uumuuf akkasumas bobbii alaan lammiilee 700 ol biyyoota garagaraatti erguuf karoorfamus himaniiru. Baatiiwwan sadan darban lammiilee 100 oliif biyyoota alaa adda addaatti karaa seera qabeessaan carraa hojii uumuu dubbataniiru. Misooma kooriidarii magaalaa fi baadiyyaatti hojjetamaa jiruunis lammiilee hedduuf carraa hojii uumamuu ibsaniiru. Majlisni magaalaa Finfinnee barattoota sababa niqaabaatiin barnoota irraa dhorkaman gara mana barumsaatti akka deebi'an waliigaltee irra gahuu ibseera. Dabalata qabna. Majlisni magaalaa Finfinnee barattoonni sababa niqaabaatiin barnoota irraa dhorkaman gara mana barumsaatti akka deebi'an waliigaltee irra gahuu ibse. Manni maree olaanaan dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee tibbana rakkoo uffannaa barattoota dubara musliimaa waliin wal qabate manneen barnoota tokko tokko keessatti uumame furuuf sadarkaa hundatti karaa caasaan marii wal duraa duubaa gaggeesseera. Hooggantoonni olaanoo fi hojii gaggeessitoonni mana maree olaanoo bakka waajjira nageenya bulchiinsa magaalaa Finfinnee Komishinara Komishinii Poolisii magaalattii fi waajjira barnoota magaalichaa argamanitti dhimmicha irratti marii bal'aa gaggeessaniiru. Bu'uura kanaan rakkoon kun yeroo baay'ee mudachaa waan jiruuf furmaata dhaabbataa waan barbaaduuf mana maree olaanoo dhimmoota Islaamaa waliin Majlisa Federaalaa fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaalu waliin ta'uun yaada furmaataaf ta'u dhiyeessuuf waliigaltee irra gahameera. Haaluma kanaan barattoonni jalqaba baatii kana irraa eegalee mana barumsaa irraa ari'aman gara mana barumsa isaaniitti deebi'anii akkuma kanaan duraatti akka hirmaatan waliigalameeraas jedhame. Daawwattoota fi hordoftoota jirraa miidiyaa neetwork oduun keenya akkuma itti fufetti jira amma immoo gara oduu biyya alaatti dabarra.
Kooriyaan kaabaa pilaastika misaa'ilaa ardii qaxxaamuru dhukaasuu Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa ibsan. Misaa'illi Kooriyaan kaabaa dhukaaste kun bakki itti xiyyeeffate dhaqqabuuf daqiiqaa 86 imale jedhameera. Pyongyang yeroo filannoo Ameerikaa gaggeeffamuuf jedhutti pilaastika misaa'ilaa dhukaasuuf akka karoora qabus Kooriyaan kibbaa kaleessa akeekkachiistee turtes jedhame. Kooriyaan kaabaa misaa'ila fageenya dheeraa imalu dhukaasuu ishee hordofee US dheekkama isheet ibsattee jirti jedhameera. Akkasumas Pyongyang pilaastika misaa'ilaa ardii qaxxaamuru akka hin oomishne fi qoqqobbiin garaagaraa UN irraa ka'eera. Haa ta'u malee Kooriyaan kaabaa waan kanaaf gurra waan laattees hin fakkaattu jedhame. Hordoftoota fi daawwattoota Jirraa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qabanne kana fakkaata ture. Oduu wajjin kanan turtii taasise Antsiyoon Gurmuutii qophiiwwan hafan wajjin turtii gaarii.